murtii guutuu maal jechuu jira hidhaggeeffan ani maaliin jechuu jira hidhaggeeffan abbaa haqaa maal jechuu jira hidhaggeeffan waan hundarratti yoo akkasii wajji deeman yaa fi wanni akka kanaa jabaanii hojii isinitti duubata yoo feetani fayyade way gabbaatee dhalaa hundi gizeeni nuun je'ee nu qeeqee maal je'ee jettee sana bira kuti obboleessa keeti baga siin jettee bira kuti naas hin jee bira kuti ergi kiyya kabajamu jechuun waan erga kiyyaa fi kabachiisadha abbaa qaasiif jechaa nu se'an qaansa kabajullee ni beektaa. Laali yaa kiyyaa hamzaa an jalqabumaa'u akka hammeenyaatti sin kaasne gurri yoo hammeenyaaf si fudhate malee ani wanni siin jee akka feete nu dhiibdullee nuti si jaalanna keenya nu keessaa dhala keenyaa si dhalee. Bakka dhiibaa saniin jibbeedha bakka dhiibaa ati jettu san. Egaa wajji takkallee hin dhaabbadhu. Soddaan nama lama kan inni irraa fuudhe qofaan soddaan beekan. Yaa nu dhiibdee jirta takkala lamarra sadi nu dhiibde obboleessa kiyya na dhageeffatu gaafa Hadiir martuu gabbaateeti akka dhalaatti nu arrabsite. Hatta shamarran argeetti illee deebitee gaafa murtii waan ati feesbuuk irra maxxansite siyaasni hamzaa keenya dhugaa urji kana midhaabad laal urji kana migaa urji laal urji teenya laal akkana miti ana kootuu jeame miti akkuma reeffate obboleessa keenya si jaalannaa bikka silaa rakkoon jirtutti wajjin bikka gammachuun jirtutti wajjin jettee akkuma sadi bareedaa dubbatte amma hamzaa waan jechaa jira laale yoo jabeenyaa namni nu ga'u hin jiru kan nu ga'u hin jiru nuti immoo waliin dhageeffannu wanni nama keenya keessan dhufneef namni keenya kun waliin dhageeffatu jechaa jira wal dhageeffachuu haa barru yaa obboleeyyi. Hamza wal deebisa. Hamza naa wal deebisa. Hamza wal deebisa. Hamza abbaa akka dhiifamallee naa godha yeroo takkataa agartee waltura dhaabbachuun bareedaadha. Akkaataan isin dubbachaa jirtan sirriidhaa miti murtii yoo namni kaan xiyya lamata mana kana cufi gannuna kii imra. Sinesrata na dubban daqiiqaa daqiiqaadhaan bagana gaan dhufte Hamzaa keenya. Nama dhibba saddeetiitu nu dhageeffachaa jira. Dubbii waa'ee Hamzaadha anaatu kaasee anaatu ammallee siiraatu murra dhageeffadha. Anillee sababa akkasii maakii muutu godhaa sirrii deebiti hoggaan dubbatu. Godhanne hundi keenya godha. Hundi keessan. Dubbii Hamzaadha maakii walirraa qaba sagaleen ciisee itti deebiti. Obboleettii gartee micoon irraa duuteetu waa'ee Hamzaa kaase. Hamzaa wanti tuuteefillee waan isa jaalattuuf, waan keenyeettuuf, waan isa abdattuuf malee diinummatti hin kaafne. Ani ammoo wantiin dubbadhee fi waan isiin dubbatte san dubbadhu waan naan jaaniif hin dubbadde malee naaf Hamzaa wal ippiisi. Waan hundatti hojii jira harka tokko jira naaf inni takka wal dhibnee hin beeyu. Isin galee waan warri koomantii irra dubbadhu jaaniifiin waan san isin tokko sansanuma. Amma mee akkuma Hamzaan jeesaniiti warra qoflaaf hin godhin asumarrattu iti. Meetan Tirisa Hamzaa waan godhuu qabu ni beeka sirri beeka yeroo barbaachisaa ta'ettis godhaa jira. Isin galee nama tokko hali kilikiitti himu qabus haatiimu yoo akkas ta'uu baate beekaa gundaa'u karaa tokko hiriiruun sirrii miti. Hanqa hiriirte achi booda fireena qabu yoo fireen hin direen immoo haa dubbatu Hamzaanis. Isin galee dirqama gartee wanti ati jette teenya qofaa sirriidha jenneetis nama dura dhaabbachuu hin qabnu. Hamzaan ammoo ammarraa eegalee waan obboleettiin isaa isa homattee viidiyoon ni jirti feesbuukii jala yuutuuba Oromiyaa Isteet Miidiyaa jala ni jirti dhageeffatee haqa obbolee teenya isin hundinuu Hamzaa qofaa miti isin hundinuu dirqama qabdan. Hamzaa qofaa miti bara hoomtamu jiru inni waan beeytuu fi takkaa waan namni kun nama kiyyaan irraa dubbateettee abdattee fi maqaa isaa dhooyteef malee isin hundaa'u isin komattee jechuudha akkasumatti hin fudhadhaan. Mataa kiyyarraa kaasee sanii fuudhatti hojjannaa Hamzaas ta'ee maakiinis obboleettiin teenya isin malee hin qabu jetteeti nu komattee baga nu komattee kanaa kanuma keessaa ba'a. Lamada maakii koo irratti hin banne. Gara ajandaa jalqabaatti isin deebis jiran sirriitti as dhageeffadhaa. Jalqaba wanti irraa haasawaa jirru. Hamzaa waan dubbattu qabda deeqa takka dubbadhu yoo wanti nan jee doongora taate. Dhattumaan jechuu barbaadeeti galatoo. Thank you. Waliin deemnu tanaaf hin jaawal. Wanti irraa dubbachaa ture reefu waa'ee keenya irraa dubbanne waa'ee keenya. Sidi galee sababa gartee murti guutoo hanga san dubbateef jecha duulli dilli kun gaggeeffamee miti. Baay'ee isiniif hin kaasa duula. Dheengadda gaafa maastara san Abdulqaadir qubee hulleedhaa tolchee kan nusan. Jaradha Itoophiyaa guutuun mataaf manceedhaan akkam takka dura walii galtee waan sana horkaa balleessuudhaaf bulchiinsi magaalaa Dirreedhaa illee hidhamuu qabaa waan kana dhaloota gabbaas jaamee hankam takka duulli banamaa ture. Qubeen san maal balleessite? Qubeen ammatti dalagamaa jirtuun eenyu tolche? Qubee tana eenyutu Oromoodhaa dhiyeesse? Tadabarteef osoo godhatan galfamini nuti waan haaree kireet goonee gartee namni keenya ol baasnaan
duulli qindaawaan san banamee murti guutuu hanqanii ajjeesna juutti irratti deemaa ture. Abaloo boloo innee maqaa isaanii dha'uu dandeenya hin barbaachisu malee asirratti. Isin galee hanqas takka gartee guddinni keenya namaaf dhukkuba. Yoo ammoo qabsoo taate hoggaa walitti xiqqoon takka tuqamte harargeen teenya maa nurra rafti namuu dawwalataa waan qeesaa keessatti ta'eef harargeen maa nutti hafti harargeen maa nutti usti maa lafaa kaaniin falman keenya gabbee jechuun mirkaana murruktaa meeqaatu wartee osoo hiriira gaafa saftiidhaa san osoo addunyaan taan hin bahin bahee namni keenya murruktee dhume gumaan nu kafalamee micoonaan dheengadda Oromiyaa Isteet miidiyaa dhiyeesse magartuu Abdallaa taaddeelletti rasaasni miila irraa muree hanqa ammaatti amata 10 guutuu akkasitti taa'u jirtu mee mana sirreessi murtii nama lama guddisi taamistuu godhi. Tole warri mooditara qabdan gaara mul'ataatis ni qabda. Ni dhageemaa bare diinaal si dhagaa jira bare. Sirreessee jechaa jira mana sirreessee jechaa jira. Na jechuun lama godhaa gubbaarratti ol guddisaa kaa taaptaaf illee godha murtii illee na cinaa kaati. Miciyoo rasaasni miila irraa mure waggaa 10 guutuu hanqa irraatti sababa eenyuutti akkas taa'e sababa qabsoo Oromooti. Miciyoo san namni yaadate hin jiru. Isin galee qabsaawota gartee bakka biraan miidhame magaalaan Finfinnee keessatti manni kannamee fi waa meeqa godhamaa jira. Maqaa isaanii yoo barbaachisa ta'e ni himna kanaas garuu asirratti qunuun feesu ammaaf. Barra kanumatti irraa haasawaa miti barra yoo barbaachisa ta'e viidiyoo yoo feetan poostii waan maraguma fedhe hundi jirti. Hoggaa dubbannu jechuun kasarra gaa yoo dubbachaa deemne irra bareeddu. Ifi itti hidhaatee meekaappi godhe kan jenne haasawa. Miciyoo waggaa 10 dura miilli irraa murame hanqa ammaatti wallaasa dhabdee taa'aa jirti. Qabsoo eenyu ta'e qabsoo Oromooti jecha. Isin galee namni keenya hanqa ammaatti obsaa mamma kamiina lamaan bakka takka dhabee wilchariidhaan lafarra deemu kun. Oyiruu abbaa isaarratti kas ta'e qabsoo Oromooti. Yeruma gartee waa'een Oromoo gakkaateehu namni gartee akka gaachanaatti takka akka shamshiyaatti Oromoo durachi bahee gartee akkas dhaabbatee waraana cufti rabbu nuyi boodarra immoo qooda keessatti isaan Somaaleedha isaan Fayyaaleeyyiidha waan Awaashii gadi dhufe Fayyaaleessa Awaashii gadi waliin dabarsinaadha waa hedduu jaamaa jechuudha. Waa hedduu hubadhaamii waan kana bari amma hoggaan akkana jiru nama tokkotu hin jiru bara abaluu tokko hin tuune nama takka hin tuune kana tokko ijee gartee foolatee yoo jiraate isaaf godhu jira. Nama ifi beekuutu hedduu lafarra egaa minni jee isin galee sanii fi hoggaa namni gartee lafaa kee nama keetirra duulu kee dhaabbadhu hin jirtu wanti ati al jettee ani Oromummaan leellisaa ani maarree leellisaa hin jirtu yoo ati iftaati nama kee cina dhaabbatte ni kabajamtaa yoo ati ammoo nama keetirratti nama wajji dhaabbattee murteessite obboleessa keessan si dura dha'uun ijjeessan. Fayyaatee meedina. Isin galee waan keessatti dubbadha. Isin gargaara takkaan si gargaara. Ni fitadha. Qabxii sadiin dubbachuu deemaa ni fitadha. Tole. Bakka koo fitadhee ta'e asii boo haasoo dheeressuun barbaadu ifuu. Tabiraati waa'ee reefuu Osfaanaa kan murtuu guutuu haasan. Osfaanaa kana ijoollee magaalaa diree dhawaatu isin galee tiimii diree dhawaatu Tamirsootaa ni beekta warri naannoo san jirtan injifatee ture. Yeroo nama naaf fakkaata I think. Ijoollee san dubbiseetiin ture sababa meeshaa istiidiyoo dhabaa jecha miidiyaa irratti dhiyeessuu hin dandeenye. Ijoolleen san nu dhiyeessi jaanii irratti deebiidhaan dubbachaa turan. Meeshaa waan hin qabneef jecha dhiyeessuu hin dandeenye garuu Oromiyaa Isteet miidiyaa irratti. Ijoollee san namni dibbee xiqqoo takka dheef ni jira jiran. Namni ijoollee san akkanatti injifattee chaampiyoon taatee ni jeen jira. Ogummaa yoo xiqquma jaanii caal jaan osoo kabiraa taate dhukkee kaatu ni beeknaa jechuudha. Osfaanaa sana eenyutu harkaa qaba? Eenyu gaggeessaa jira Osfaanaa sana? Haa fi dhagoo abbaa yoo jala jiraate abbaa qaa mi'ootu godhi sagalee inni deddeebisii ciqina jettiin beekuun yookaan mi'ootu godhi. Osfaanaa sana eenyutu harkaa qaba? Ijoolleen sanii Oromoodhaaf boonaa barboo ijoolleen diree dhawaa. Oromoo waan gootuun qabdu bara Oromoon ittiin boonti malee hanqa ammaatti waa ijoollee sanii namni dubbatee hin jiru. Reefu murtii gosa dubbatee ture dhageessanii jirtan sun hunduu gurra keessaniin. Kuni maaliif ta'e? Injifannoo teenyaaf namni hin gammadu nuti ammoo hoggaa dabaala namaa nuyi dibbee qabatee harka dha'ee nama boonsu kasii wafeen lamaa isa raam kunis hafuu qaba asiin booda. Tasan bira dabarte ammoo tadhumaataniin isin hin jechuu isiniif taha nama ifteetu wartee namaaf ta'a. Yoo ifin ta'in namaafis ta'uu hin dandeenyu ifis ta'uu hin dandeenyu. Carraan guddaan banamee gartee kanatti ganda addaan nu baasanii gosatti addaan nu baasanii jinni jaan qajaanii addaan qoqqoodan kun hundinuu isin galee waan qindaa'ee gubbaarraa kan dhufe malee waan laaftu dhufe isinitti fakkaatin. Ani wantiin hoggaan rakkoo cinaaqsan dubbadde dafee waa bordoddeetii fi waa'ee hawwii guddinaa dubbadduuf caljee isinitti fakkaatin. Isin galee taargeeta namaa san balleessuudhaaf. Awaashii kaasee gartee hanqa jijjigaatti weerarwaan tokko nuti abbaan fedhee jidduu keenya seenee nu qoqqootuu hin danda'u. Amma waa'ee keenya akka feenutti walitti himuu nu dandeenya. Carraa san fayyadamee immoo namni biraan jidduu seenee maarreen akkasii inumaa ammaan tana gosa teenya illee baraniitii dhiyoo tana hoggaan dhageeffadhu
gosa teenya illee baranii diidi abalokkas jedhanii himuu eegalaniiru. Asirraa adda baasuudhaaf waraabee sangaadii nyaate gurraachaa burreefis ni ta'a irraa baay'eetiin jirattiin deebi'a. Fayyaatee diinaa ole dhugaa rabbitti akka bareeda dubbatte anti koo deequma lama dubbadheetiin manaa hin gabba'uu deema gadi alatti hin gabba'uu deema. Waa lamaan dubbadda. Ta duraan dursee namni kumni tokkochaan as keessa jirtan sirri dhageeffadha. Oromummaa waloodhaan qabna marti keenya Oromoodha. Uummanni Harargeedha akkuma uummata kutaa biraatti akkuma kutaan biraaf jaalatutti uummateef jaalatu. Eenyummaa ofiitiin boonu eenyummaa ofiitiif kabajaa qabu. Hawaasa irraa dhalateef bikka qabu. Hawaasa Oromootiif illee kabajaa akkasuma qabu akkuma if kabajutti hawaasa biraallee kabaju.